السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع عركفون الجرى زفتو أمة الأشتي نرى والله الحمد لله قالت ربي سنكم بيان كيس العافية واجرات واججبات سنين جلان نقاقوت الحمد لله. أركن وانو ديسو رفت يا فيديو أكن ما نجد يعني إنجرا ميرا إنجرا عاسو عاسا أكن ما عادي يستر namni akkanaa kitfoo jaalatu jira. Ijoon gororina ammoo warri garaa waa qabdan ilaalina rakkoo booda fidinaan jettanii bakka fiduun qabu'an. Inna nyaata hedduu namatti tolu, hedduu namatti maashaallah hedduu tokko namatti tola saraha. Baay'ee tokko jaaladheera dhugaa dubbachuuf baay'ee miidhagaa. Saraha kitfoon akkana yoo biyya keenya keessatti malee biyya kana keessatti saraha biyya kana keessatti kitfoo yeroo baay'ee hin dalabadha. Manatti dalaguun maaliif natti hin tolu tokkoffaa albii akkasitti sadaqqaqee naa jiru hin qabu. Inna kitfoon immoo na harka keetiin cirte irra bareeda jechuudha. Baay'ee mi'a harka keetiin cirtee harka keetiin naa dalayde baay'ee wantaa jedha. Taan ishee immoo mixmixaan illee kan biyya kanaa baay'ee tokko kan fakkeenyaaf baaltinnaa jedhanii fidanii Itoophiyaa irraa dhufu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi wanta bichaa soogidda bichaadha. Sila kana ta'eef biyya kanatti kitfoon walumaa galatti hin xaamu. Taan ishee kitfoo jettee yoo sooma nama xaamatti talabatte shanootti naqanii si fidan dhadhaatti naqanii baay'ee tokko cuggaarraa nama gubaa jechuudha. Innaa kitfoo akkanaa kana gaafa biyyaa bahu gaafa biyya dhufu jechuudha. Kan abbaan kiyya na nyaachisee dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko natti tolee gaafsanii. Innaa fi haga biyya kana dhufe yeroo baay'ee garuu hin fidaa hin bitaa iddoo bitanii manatti dalagee hin beeku saraha. Maaliif beeytanii kitfoo dalaguudhaaf wanta baay'ee si barbaachisa. Dhadhaa barbaada. Ulaagaalee isaa baay'ee barbaada waan ta'eef xiqqoo hin rakkisa. Sila kana ta'eef garuu hin dalagaa. Lahamni isaa akkasitti hundoonaan jedhu innaa goommana. Kuni goommana aybiidhaan walitti dalagame baay'ee bareeda baay'ee namatti tola. Innaa nyam 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 dhugaa. Inuma gororaan buusaa jira dhugaa isin dubbachuuf. Kun immoo Itoophiyaadhaa isin miti. Baay'ee tokko namatti tola. Saraha mana hoteelaati. Yani mana namni itti dalagamu jechuudha. Very good. I am nyaachuu basmaa fi garii bindi. Taka yeroo yaal dubartiin akkatti nyaattu dammalee maashaallah tabarakallah. Hatta tamgoota isaanii dhiquu kaatee bar. Innaan akkas isiniin jedha warri nyaata kana dalagdan koomantii jala dalagdanis warri nyaattanis koomantii isaanaa barreessa. La'annoo ani isa goommana kana hin dalagaa akkata itti dalagamu aybee wajjini kitfoos ni dalagaa garuu biyya kanatti ulaagaan isaa naaf mana keessatti waan hin jenneef garuu gisee tokko moo akkas lama dalagee dhadhaa baay'ee barbaada. Mixmixaan illee akkas waan akkas bareeda garuu baay'ee tokko sitti tola jechuudha. Lahama fa'a lahama fireeshii amma qalame kana fa'a argattee kan shahama hin qabne sii gale. Innaa kat qotte yaa salaa nyaadhu na dhiisin jedhu. Garuu wanni biyya kana wannuma mi'a tokko hin agarre. Maaliif oolaan isaaniillee akkasuma hundaa'amite akka biyya keenya. Aboo wallaahi wanni martuu biyyuma keenyan irra bareeda saraha. Ani wantoonni biyya keenya keessa jiru baay'ee natti tola dhugaa dubbachuuf. Wallaahi baay'ee tokko hin mi'aayaa barakaa qaba. Kan biyya kana lahama qaqalumaa ishee. Maal jedhu akkas. I'm sorry. Kan akkana nyaatte nama lamaan haatatam godhanii bitanii maashaallah bilaafi aleehu. Bareeda baga fuula ofii mul'ifatiin sila namni keessaa iyye. Dhugaa namni miidiyaa irratti nyaatu keeriin qabu. Fuula isaanii dhuffachuun bareeduma. Innaa hedduu tokko namatti tola isiniin jedha uummata qashti. Baay'ee tokko natti tolee. Nyaachuun isaa hin jaaladha hojjechuu isaa irratti garuu xiqqoo yaani homaan jedhu. Kitfoo isaa kana sirriitti illee butuchuu baadhu
Kamaashini butuchisan irra harkaan irra butuchiteetu caala. Inni harkaan yoo jirtu baay'ee siin daggaqamu qalbii cimaa barbaada. Inni akkasii baay'ee tokko jaaladha, baay'ee natti tola isiniin jedha yaa uummata fiqirii. Kanaafuu warri jaalattan akkuma ana laayikii, sheerii, sabskiraaybii hin dagatina. Warri immoo nyaata kana nuuf fidinaan jettan immoo anuu soqedhabe tasgabbaa nyaachuuf hin jajjarina. Yaa salaam jedhee namicha. Wanna tole keessa kitfoo isaa sun ta'in goommana kana jechuudha. Aybeedhaan akkatti dalagame yeelelleenu. Innaa baay'ee tokko bareedaa isiniin jedha. Ija tokko mana keessan keessa akkana dalagadhaa nyaadha. Isin jettanii dalagaan biyya arabaa hin dhumattullee umrii matee na fixxe malee. Inni akkasii isiniin jedha. Uummata jaalalaa baay'ee tokko namatti tola. Kitfoon isaallee baay'ee bareeda. Aybeen isaallee bareeda. Biddeen immoo akka gurraachatu dhuga. Biddeen gurraacha kanaa xeefii gurraatti mataate malee biyya kanatti biddeen yoo warra yaani manatti yoon tolchini warra bitte boru maal taabeetani yaamman shaaggata yaamma firfir. Kanaafiyyuu wallaahi wanni martuu biyyuma keenyatti hafe wanti an jedheef isa kanaaf tokkoffaa. Wanti biyya keenya keessa jiru biyya namaa keessatti inuma hin jiru. Wanti martuu hatta inqulaaliin biyya kanaatii fi biyya keenyaa takkaame. Maaliif inqulaaliin biyya kanaa najoofti. Haga feete garuu kan biyya keenyaa sun baay'ee namatti tolti. Muuziyoonillee wanni martuu wanni kudaarri jedhame maaliif keenya bishaan uumamaatiin waan dalagamuuf kan biyya kanaa immoo nam tolche. Inni bishaan ofii isaaniitii kan onnoo jedhan jechuudha. Innaa እንደዛ ነው ይመቻችሁ አቢቦቼ kana laalaa itti gororaafataa jedha. Maalinni bichaan hojii rakkadha isinillee naqaqqaba. Inni akkasii isiniin jedha. Fayyataa nagaa tura. Viidiyoon tiyya ammanuma bas viidiyoo gabaabaadha isiniin jedha. Amma kana laalaatiin zanaatti jedha. Yaadatti kenna. Inna viidiyoo itti aanummoo mudannoo gaafa biyya kana dhufee waan ajaa'ibaa tokko isinitti mudannoo ajaa'ibaa na mudate tokko garuu viidiyoo addaa mudannoo kiyya isinii fiduu ture garuu natti hin tolle. Innaa saniifin isiniin jedha. Akka kana mudannoo kiyya gaafa mana xalawaan na mudate gaafa biyyarraa dhufu maal akka ta'e maal akka ta'ani waa mara isinii hima jechuudha. Inna bakka injiraa miree waa mara isinii hima. Waa mara hoo jedhummoo yaani gizee biyyaa dhufu jechuudha. Waan biraan seenaa amma taphachti. Innaa akkasii isiniin jedha. Rabbiin hunda keenyaa nagaa nu haa godhu. Rabbiin waa qajeelchu. Rabbiin biyya keenya nagaa godhee rabbiin nagaan itti nu haa galchu. Uummata jaalalaa, uummata fikirii kanaafuu bataatti jedha nyaata kana laalaatiin isiniin jedha. Inni akkasii isiniin jedha. Guyyaa gaarii isinii haa ta'u. Halkan gaarii anaaf reef dhiyaarte akkasii isiniin jedha. Inni haguma kana na wajjin ilaaltanii fi dhugaa nyaatichi baay'ee waan natti toleef fide malee nafsi yaadaan isin taphachuuf iyyuu miti. Inni yaada keessanii koomantii keessanitti laayik, sheer, sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Uummata jaalalaa baay'ee fayyaa naaf ta'a isiniin jedha. Galatooma.